በለደዌ ወይማ እንበለ ጾም ወድካም እመከመ ዮሆም ያብጻኒ እግዚአብሔር በፍስሐው በሰላም ዱኩባ ኬኛ ዱኩብሰቴ ደደቢ ኬኛ ደደቢ isaa taasifatee cubbuu fi du'a irraa gara jireenyatti kan nu jijjiire Waaqayyo Gooftaa si galateeffanna. Egaa akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti waqtiin amma yookaan immoo saamonni amma irra jirru torbee dhukkubbii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Torbee Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee gadarfamedha. Torbee dhiphinaa fi torbee cunqursaa gara garaa irratti ga'amedha yaa maatii waan Waaqa. Egaa kana immoo ilaalchisee torbee kana ilaalchisee tokkoon guyyaa wixatarraa kaasee aga guyyaa jimaataatti Waaqni keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee ni baranna. Egaa Waaqni keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu jedhee kara biyya lafaa kana dhufee garummoo ilmi namaa isa osoo hin simatiin reebuudhaan akkasumas immoo cunqursuudhaan garafuudhaan Waaqa uumaa osoo ta'ee jiru garummoo inni gad of qabummaadhaan isaan waan godhan hin beekan dhiifama taasisuuf jedhee gad of qabummaa isaa argisiisee abbaaf dhiifama yeroo kadhatutti Waaqni Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus nuuf jechaa gara biyya lafaa kana dhufee garuu immoo ilmi namaa waaqummaa isaa kana ni gidirfame ni garafame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jechaa dhukkuba keenya nuti dhukkubsanne kan jirru garuu immoo inni nuuf dhukkubsate yaa maatii waan Waaqayyoo inni bala dawwee wa'imaam inni bala tsoom wadikaa dhukkuba keenya ofiif inni dhukkubsate dhukkuba isaa taasifate akkasumas immoo dadhabbii keenya inni dadhabbii isaa taasifate nuti kan dadhabuu qabnu garuu immoo inni nuuf dadhabe yaa maatii waan Waaqayyoo nuti kan dadhabuu qabnu inni garuu nuuf dadhabe. Egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti sagalee Waaqayyoon hin baranna. Egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti guyyaa ayyaana Hosaa'inaa galgala irraa kaasee yeroo ilaallutti Waaqni Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos har'a yaabbatee Hosaa'inaa gara mana amantaatti deeme simannaa guddaadhaan deeme yeroo deeme sanattis immoo namoota baay'ee yookaan immoo namoonni baay'een mana amantaa keessatti dallalan argee yeroo sanattis immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif manni isaa mana kadhannaati waan ta'eef inni mana isaa keessa ni ari'ee ni baase jedha yaa maatii waan Waaqayyoo. Sana boodatti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos imala isaa yeroo jalqabutti akkuma namaati waan ta'eef foon waan uffateef ni beela'e jedha yaa maatii waan Waaqayyoo. Waaqummaa isaatiin garuu hin beelofne nama waan ta'eef foon isaatiin ni beela'e yeroo sanatti muka takkatti gore jedha yaa maatii waan Waaqayyoo. Muka sanatti yeroo gorutti gaggabaabsee waa'ee guyyaa ayyaana wixatarraa kaasee ilaalchisa waan ta'eef muka sanarratti yeroo garutti muka sanarraa firii dhabee ni abaare jedha yaa maatii waan Waaqayyoo. Tokkos jedhanii manni amantaa keenya kan himtu abboota yookaan immoo luboota yeroo san turan aangoota manguddoota yeroo san turanitti isaan Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaadhaaf yookaan immoo barumsaaf yeroo barsiisutti isaan waan simanneef isaanis ni abaare jedha yaa maatii waan Waaqayyoo. Balasii ni abaare jechuun tokkos abboota dubbii isaan fudhannes ni abaare jechuudha yaa maatii waan Waaqayyoo. Inni guyyaan lammaffaa immoo yookaan immoo guyyaan wixataa guyyaan lammaffuu jechuudha. Guyyaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barumsaa mana qulqullummaatti barsiisedha. Egaa gaggabaabsuuf jecha guyyaa inni Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kana mana qulqullummaa seenee waa'ee gooftummaa isaa sirriitti itti ibse yaa maatii waan Waaqayyoo. Egaa yeroo inni ibsutti
Garuu immoo luboonni yookaan immoo Qayyaafaa'onni kan jedhaman yeroo sanatti aangoo isaan kan qaban yookaan immoo manguddoonni yeroo sanaa aangoo kamiin yookiin gooftummaa kamiin kana raawwatta? Gooftummaa kaniin kana raawwachuu dandeessa jedhanii gaaffii isa gaafatan jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa lammaffoo. Yeroo isaan gooftummaa kamiin isaan kana raawwata yoo jedhanitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebisee akkas jedheen. Dhugumaa isinitti himaa gaaffii isin na gaafattaniif isiniif deebisa. Garuu immoo cuuphaan Yohaannis garamii dhufe yookaan immoo garamis abboomame jedhee gaaffii isaan gaafatan deebisee isaan gaafate yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Isaanis akkas jedhan waliin mari'atan. Yoo Waaqayyo irraa jenne ana namantanii jedha. Qiyyaafonni waliin mari'atanii ta'u. Yoo Waaqayyo irraa jenne ana namantanii jedha. Yoommoo lafarraa jenne Yohaannis cuuphaan hordoftoota baay'ee qaba. Kanaaf akkamiin maal jechuu qabna jedhanii waliin mari'atan. Yeroo sanas gaaffii kanaaf deebii dhaban. Ni qaanaan jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda waan beekuuf gaaffii kana gaafate deebisaan akka dhaban waan beekuuf jechuudha. Kanaaf yeroo sanas isaan garamii akka dhufe yookaan garamii akka abboomame hin beeknu ittiin jedhan jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Sirrittiin garuu immoo kana kan hubachuu dandeenyu wangeela Maatiyoos boqonnaa 21:23 irraa yeroo kaasnu akkas jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Jecha kana xiqqoo waliin ni ilaalla. Yesuus mana qulqullummaatti ol gale otoo barsiisaa luboonni warri hangafoonni yookiin manguddoonni jara isaa bitaa ba'anii gooftummaa maaliitiin kana hundumaa goota? Gooftummaa maaliitiinis eenyutu siif kenne jedhanii gaaffiiwwan kana gaafatan. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 21:23 irratti yaa maatiiwwan Waaqayyoo ni argina. Kanaaf yeroo sanas Yesuus Kiristoos akkas jedheen yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Isinis Yohaannis cuuphaan garamii yookaan immoo akkamiin akka abboomame yoo hin beekneti waaqummaa koo yookaan immoo gooftummaa koo aangoo kamiin akka raawwadhu ani isinitti himu jedhe. Egaa yeroo sanii kaasee Qayyaafoonni kan jedhaman luboonni hangaftoonni lubootaa irratti mari'atan. Marii gaggeessan. Marii isaan gaggeessanis maalidha? Inni aangoo kamiin kana raawwata? Kanaaf nuti isa kana ajjeesuu qabna. Isa kana fannisuu qabna jedhanii marii du'aa irratti mari'atan. Guyyaa kana guyyaa marii irratti mari'atan. Akkasumas guyyaa inni itti barsiisedha. Egaa guyyaan lammaffoo yookaan immoo wixataa haala kanaan yeroo darbutti immoo guyyaan inni sadaffaa guyyaa roobii yookaan immoo guyyaa amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo torbee keessatti guyyaa roobiif guyyaa jimaataa guyyaa adda taatee kan ilaaltu yookaan immoo guyyaa gaddaan kan dabarsitu yeroo hunda. Akkasumas immoo guyyaa kana soomiif kadhannaadhaan guyyaa kana soomaan kan dabarsitu maaliif laata yaa maatiiwwan Waaqayyoo? Guyyaan kun guyyaa murtee du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti raawwatamedha. Isaaniif adiisu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Guyyaan kun guyyaa roobii kun gooftaa keenya irratti guyyaa isaan murtee isaanii mallatteessanii yookaan immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa sana gaadanii isaanii garuu gooftaa kana ni ajjeesna. Ni fannisna jedhanii guyyaa isaan irratti walii galanidha. Guyyaa caffeen isaanii raggaasiteedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Guyyaan kun jechuudha. Kiristaanotaaf guyyaa gaddaati. Guyyaa murteen du'aa biyya lafaa kana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa isheen ittiin simattedha. Inni lammaffaa immoo Simoon namichi jedhamu guyyaa mana isaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waammatedha.
Namichi Simoon jedhamu kun dhuguma dhugaatti nama beekaa, nama hayyuu cimaa ture. Kanaaf mana kiyya naa eebbisu jedhee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mana isaatti waammata jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa Simoon mana isaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waammate. Erga waammateen booddatti dubartittiin sagaagalamtuu yookaan immoo ajjettuun takka gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni dhufte jedha. Egaa hojiin ishee dubartittii tana qaama ishee gurgurtee qaama ishee itti nagaddee qarshii walitti qabatteen cubbummaan isheetti baay'atee yookaan immoo sagaagalummaan isheetti baay'atee cubbuun sammuu ishee keessa deddeebi'e isheen qaama ishee gurguraa turte sana qarshii ishiin walitti qabattee dinaara 300 shittoo cimaa ta'e akkasuma shittoo urgaate bittee fi gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mana Simoon dhaqxe jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Gara sana dhaqxe yeroo seentus manicha yeroo seentus Simoonii dubartittiin tun maaliif dhufte immoo as jedhee ni tuffate jedha. Yeroo sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta hundaa waan beekuuf dubartittiin tun waan dhufteef waan beekuufin Simoon haala kanaan yeroo laalutti gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dubartittiin tuni garuu miila isaa jala kuftee shittoo isheen bitte sanaan miila isaa dabbasaa isheetiin miila isaa kana dhiqxe jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Imimmaan ishee harcaasaa miila isaa irratti akkasumas immoo dabbasaadhaan miila ishee dhiqxe jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Cubbummaan isheen baay'ate sammuu keessa deddeebi. Kanaaf isheen immoo laphee guutuudhaan gaabbii galte yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif shittoo bittee qarshii ishiin qabdu hundumaa guurteen shittoo bittee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos miila isaa dhiqxe jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa guyyaan kunis gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis Simoon waan yaade beeka waan ta'eef Simooniin akkasittiin jedhe. Egaa ilaa dubartittiin tuni imimmaan isheen akkasumas immoo shittoodhaan miila koo dabbasaadhaan dhiqxee jirti. Ati garuu bishaaniin iyyuu nan dhiqne jedhanii Simooniin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebii kana deebiseef. Kanaaf dubartittiin tun hin balleessine yeroo maraa jechi kiyya irratti yookaan immoo sagalee kooti irratti hojiin ishee raawwatte kun na waliin ni barsiifama. Addunyaa hunda irratti ni lallabama jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubartittii tanaaf ragaa ba'e jedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa ilaalaa. Kanaaf dubartittiin tun haadha shittoo jedhamtee Maariyaam haadha shittoo jedhamtee beekamti. Kanaaf ifamni taasifameef guyyaa roobii waa sadiitu raawwatame jechuudha. Tokkoffaa murteen du'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana irratti murtaa'edha. Lammaffaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara mana Simoon kan deemedha. Sadaffaa immoo dubartittiin tuni haati shittoo kan jedhamteef mana Simoon deemtee kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos shittoo dibdeedha jechuudha. Egaa guyyaan kamisaa immoo guyyaa kadhannaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa duuka bu'oota isaa waammatee isaan walitti qabee guyyaa inni foonii fi kabajamaa dhiiga isaa guyyaa inni nuuf kenne yookaan nuuf laatedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Guyyaan kamisaa guyyaa addaati jechuudha. Torbeewwan dhukkubbii kana keessaa guyyaan kamisaa guyyaa sirni qulqulleessatti gaggeeffamudha. Akkasumas immoo guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaatiif guyyaa foonii fi dhiiga gooftaa dhiiga isaa kabajamaa dhiiga isaa laateef jechuudha. Kanaaf guyyaa kana manni amantaa keenya sirrittiin kabajanii beekti jechuudha. Egaa guyyaan inni jimaataa yookaan immoo guyyaan inni dhumaa kun immoo guyyaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa ilaala yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kun hunduu erga raawwatameen booddatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga irratti mari'atame erga mari'atameen booddatti murteedhaaf galaatame erga mari'atame erga irratti murteedhaaf ni du'a jedhamee mallatteeffameen booddatti guyyaa jimaataa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
guyyaa jimaata sa'aatii 6 irratti ni fannifame. Akkasumas immoo guyyaa jimaataa sa'aatii 9 irratti lubbuu fi foon isaa gargar baate. Lubbuun isaa si'ooliin daawwatte jedha amaatiiwwan Waaqayyoo. Si'ooliiwwan kan keessa jiran hundumaayyuu gara gannatitti isaan deebiste. Akkasumas immoo foon isaatis lubbuu isaatiin gargar bahee guyyaan kun guyyaa gooftummaa isaa, guyyaa waaqummaa isaa, inni humna isaatiin guyyaa waaqa ta'ee osoo jiru garuu gara of qa'ummaaf nuuf jecha odoo nuti dhukkubsachuu qabnu garuu immoo inni nu dhukkubsate guyyaa inni nu fannifamedha. Guyyaa si'a 6,666 guyyaa garafamedha. Guyyaa kabalamedha. Guyyaa lafarraa harkifamedha. Guyyaan kun kiristaanotaaf guyyaa gaddaati. Kiristaanotaaf guyyaan kun guyyaa dhiphinaati yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf manni kiristaana keenyas guyyaa jimaataa seeraan fi danbisaatiin akka mana kiristaanaa ittiin bulmaata isheetti kadhannaa guddaan gadda guddaan Waaqayyo gooftaan ni yaadatti. Maaliif guyyaan jimaataa guyyaa inni nuuf jedhee fannoo irra ooledha. Nuuf jedhee guyyaa inni fannifamedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Osoo isattuu maayyuu hin badin garuu immoo dhukkuba keenyaaf inni dhukkuba isaa taasifatedha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Dadhabbii keenya nuti dadhabuu kan qabnu garuu yommuu inni dadhabe. Egaa ilaala yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkanumaan miti. Mismaara Saadoor Alaadoor Daanaas kan jedhamuun mismaara gurguddaa sanaan ni waraaname yookaan immoo ni rukutame. Akkasumas immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa fannoo irra oole nuuf jecha guyyaa sa'aatii 9 irratti foonii fi akkasumas immoo lubbuun isaa gargar baate. Yeroo sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sa'aatii 6 kaasee hanga sa'a 9tti waaqummaa isaa uumamtoonni hundoonni ni mararfatan. Urjiin irreen akkasumas aduun jireen bifa dhorkatte jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqummaa isaa maaliif waaqa waan ta'eef uumamtoonni ilmi namaa yaa kabajuu baaturreen garuu yommuu inni ilma namaaf jedhee waan du'eef uumamtoonni baay'een ni gaddanii. Kanaafidha yaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaan kun torbeen dhukkubbii kun guyyaa addaati yookaan immoo guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha dhiphina argedha. Guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha gidirfamedha. Kanaaf manneen kiristaana keenyas guyyaa kana gaddaa fi kadhannaan akkasumas immoo dhiifama nuuf taasisi jecha maaloo akka arjummaa keetitti dhiifama nuuf taasisi jecha waaqa isheetti ni kadhatti jechuudha. Kanaaf guyyaan jimaataa fi guyyaan roobii kiristaanota maraaf torbiiwwan hunda keessatti ayyaana Piraaqilitoosiin booda malee yookaan du'a ka'umsaan boodatti jechuudha. Guyyaan roobiif guyyaan jimaataa ni soomama ni kadhatama. Guyyaa addaati jedhame kiristaanota biratti ni beekama jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Sababni inni tokkoffaan guyyaa roobii guyyaa doonii gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti murtaa'edha. Guyyaan jimaataa immoo guyyaa fannoo irra nuuf jedhee guyyaa inni itti ooledha jechuudha. Kanaaf guyyaa kanaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisanii fannoo irra oole jechuudha. Guyyaan qidaame immoo siwur jedhamtee ni beekamti. Guyyaa waaqni keenya waaqummaa isaatiin akkasumas immoo foonummaa isaatiin gargar ba'ee guyyaa inni awwaalamee awwaalcha keessa ture. Guyyaan kun qidaame siwur yookaan immoo qidaame shirat jedhamtes ni beekamti jechuudha. Kanaafidha jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa waaqni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nu gorse maqaan isaa kan galateeffamee kan eebbifamee nuuf